iccitii guddicha namoota ittiin amansiistu. Namni wayii waa tokko akkasii hojjetu gochuuf yookaan amansiisuuf tooftaa tokko qofatu jira. Akkamiin sitti fakkaata obboleessa? Fedhii waan sana hojjechuu yookaan gochuu namoota keessatti uumuudhaan kanas kan gootu waan sana raawwachuu akka inni fedhu itti himuudhaan. Kana malee tooftaan biraan jiru. Qalbeeffadhu. Nama tokko dirqisiistee mobaayila akkasii kennu gochuu dandeessa. Hojjettoota kee akka isaan ariitu isaanitti himtee sossodaachisuudhaan hojjechiifachuu ni dandeessa. Garuu ati xiqqoodhuma bakka hojiidhaa deemnaan hojjechuu ni dhaabu. Daa'ima kee reebuun yookaan itti dheekkamuun waan feetu akka hojjetan gochuu ni dandeessa. Garuu hojicha kan hojjetan yeroo ati mana jirtu qofaadha. Tooftaan tokkichi waan hin fedhe akka hojjettu ittiin si amansiisuu danda'u waan ati feetu siif kennuu qofaadhaan. Ati maal feeta? Sigmund Freud yommuu dubbatu fedhiin dhala namaa guddaan fedhii wal quunnamtii saalaa fi fedhii milkaa'inaarraa madda jedha. Filoosofarri beekamaan Ameerikaa John Dewey yaada Freud kana fedhiin dhala namaa guddichi fedhii milkaa'inaati jechuun ibseera. Maal feeta obboleessu? Mee wantoonni namoonni baay'een fedhan kana irratti qalbeeffadhu. Tokkoffaan fayyaa fi jireenya nageenya qabu. Lammaffaan soorata gahaa. Sadaffaan maallaqaa fi wantoota maallaqni bitu. Afraffaan jireenya gaarii. Shanaffaan fedhii quunnamtii saalaa guuttachuu. Jahaffaan irriba gaarii. Torbaffaan ijoolleen ofii nagaa qabaachuu. Saddeettaffaan fedhii bakka guddaa ga'uu yookaan milkaa'uudha. Kan tokkoffaa fayyaa fi jireenya nageenya qabu kan jedhuutiin ala hundi isaaniiyyuu ni guutamu. Linkan yeroo akkas jedhu namni hundumtuu galata ni fedha. William Jamesiin immoo fedhiin guddaan dhala namaa jaallatamuudha jechuun dubbateera. Kun hundinuu waan dhalli namaa marti beela'uudha. Namoonni muraasni garuu beela kana kan bahan ni jiru. Warroonni beela isaanii kana bahatan namoota biroo harka isaanii keessa galfatu. Fedhiin bakka guddaa ga'uu yookaan milkaa'uu wanta dhala namaa bineensotarraa adda baasudha. Ooyiruu qonnaa Miizuurii keessa hojjechaa yeroon turetti abbaa koo waliin booyyee fi fardeen addi isaanii booqaa horsiifna ture. Gidduu galeessa lixa agarsiisni beelladootaa waan jiruuf booyyee fi fardeen keenya geessinee agarsiisaa turre. Agarsiisa kanarratti badhaasa meedaaliyaa injifanneerra. Abbaan koo meedaaliyaa kana limmoodhaan laphee isaarratti hidhatee deema. Yeroo daawwattoonni keenya dhufan barcumaarra ba'ee itti agarsiisa. Booyyeewwan badhaafaman dantaarraan qaban. Abbaan koo garuu bakka guddaa kennaafi. Sababni isaas badhaasichi abbaa koof miira gatii qabeessummaa isaaf kennaafi. Utuu abbootiin keenya fedhii bakka guddaa ga'uu kana hin qaban ta'e silaa qaroominni addunyaan kun har'a irra jirtu hin jiru ture. Osoo fedhiin milkaa'inaa kun nu keessa hin jiru ta'e bineensotarraa adda miti. Fedhii bakka guddaa ga'uu kanatu namtichaan baratiinii fi hiyyummaan dararamaa mana dhugaatii keessa ergamaa ture. Kitaaba seeraa saantima 50 bitatee ogeessa seeraa cimaa akka ta'u godhe. Namni kun eenyu akka ta'e beektaa? Abrahaam Lincoln ture. Fedhii bakka guddaa ga'uu kanatu Charles Dickens kitaabota bebbeekamoo akka barreessu godhe. Fedhii beekamtii argachuu yookaan waan guddaa hojjetanii beekamuu kanatu namoota dureessota naannoo kee jiran kakaase. Fedhii kanatu uffata bareedaa akka uffattu si godhe. Fedhii kanatu konkolaataa ammayyaa akka bitattu si godhe. Fedhii kanatu waa'ee milkaa'inaa ijoollee kee akka haasoftu si godhe. Fedhii kanatu dargaggoonni baay'een yakkoota gurguddoo akka dalagan godha. Dargaggoonni baay'een ajaa'ibsiifannaa gaazexaalee irratti argataniif jedhaniitu yakkoota gurguddoo kan dalagan. Lafuma duwwaatti jajamu waan hawwaniif yakka hin malle keessa seenu. Fedhii bakka guddaa ga'uu kee yookiin maal hojjettee ittiin beekamu akka feetu yoo natti himte ati nama akkamii akka taate siifan hima. John Rockefeller biyya Chaayinaa naannoo Beijing keessatti namoota hiyyeeyyii argee hin beekneef isaanis isa arganii hin beekneef hospitaala ammayyaa ijaaruudhaan fedhii milkaa'inaa yookaan kabajamu dhugoomfate. Seenaan biraan immoo
Diilingeer shiftaa beekamaa ta'ee baankota saamuudhaan fedhii bakka guddaa ga'u yookaan beekamtii argachuu dhugoomfate. Yeroo FBI'n isa adamsaa turanitti gaafa tokko ooyiruu qonnaa Minisootaa keessatti bahee ani diilingeeriidha jedhee namoota beekamaa adamsamu ta'uusaatti ni boona jechuudhaan beeke ani diilingeeriidha jedhe namichatti himate. Seenaan namoota bebbeekamoo fedhii bakka guddaa ga'u waliin wal'aansoo wal qabaa turan hedduu galmeessitee qabdi. George Washington mataansaa pirezidaantii guddicha Ameerikaa jedhamee waamamuu barbaada ture. Columbus hoogganaa humna galaanaa fi bakka bu'aa bulchaa Indiyaa akka jedhamu fedha ture. Namoonni yeroo baay'ee jaallatamuuf yookaan miirri kabajamuu akka isaanitti dhaga'amuuf jedhanii dogoggora dalagu. Adde McKinley fedhii beekamtii qabdu guuttachuuf jecha abbaa manaa ishee pirezidaantii Ameerikaa guyyaanni beellama jabaa qabutti walqunnamtii saalaa akka waliin godhu dirqisiiste. Utuu ishee waliin ciisu hojii guddaa balleesse jedhamee akka maqaan ishee waliin ka'u barbaaddi ture. Hayyoonni tokko tokko akka jedhanitti namoonni baay'een bakka guddaa ga'uu kabajaa fi beekamtii argachuuf fedhiin qaban yeroo milkaa'uu dhabu maraatu. Ameerikaa keessaa dhukkuba kamiyyuu caalaa namoota dhukkuba sammuu dhukkubsatantu heddummaata. Kanaaf iccitiin guddichi namoota ittiin amansiisuu dandeessu fedhii waan sana hojjechuu yookaan gochuu isaan keessatti uumuudhaan. Kana malee tooftaan biraan hin jiru. Gaaddisa koo odaa karraa